Akkami nyaanni akkam ture jira? Nyaatanii quuftanii? Ergama nyaanni quufne immoo sagantaa keenyatti sagantaa saddeetti itti fufna. Sagantaa babbareedaa baay'ee qabna har'a qophootaniitu bashannanu. Arrasiniin bashannansiisnee hangochi qabnu immoo goonee sagantaa keenya xumuruu barbaanna. Ameessa gochuu keenyaatii dura garuu akka aadaa Oromootti eebbaatiin sagantaa keenya jalqabna isa sagantaa itti fufee jiruuf jechaadha. Kanaafi amma asitti addee Gannatii fi addee Tanaanyiin asitti affeeraa akka eebbaatiin nu jalqaban sagantaa keenya jechaadha. Innaa as akka ba'an galatooma. Baay'ee galatooma. Sinundumtu waamicha ijaarsa waldaa dubartoota addunyaa kabajanii asitti argamuun keessaniif baay'ee galatoomaa. Itaansee waaqa kadhannaa. Waaqni nagaan nu oolche nagaan nu hawwichu. Alaagala keenya bareechu. Waan kaaneef fiixaan nuuf haa baasu. Waan ka'ameef dubartiitu seera malee miidhame abbaa manaa ishii dhabdee daa'ima ishii dhabdee waan gaddisiisaadha. Waaqayyo kana du'a boodaan nuuf haa taasisu warra ijoolleen jalaa du'e. Hunduma keenya immoo Waaqni bakka yaada keenyaatiin nu haa ga'u. Dubartiin rakkoo baay'eedha qabdi. Karaa hundumaan immoo midhaan kan irra qaqqabu dursee dubartiirraa Waaqni jabina isaa tokkummaa isaa nuuf haa kennu. Dubartoota hundumaa ciminaa kennuuf akka ba'anii mirga isaaniitiif dhaabbatan haa taasisu. Akka iddoo ba'anitti immoo walii galanii immoo wal bareechan immoo wal gurmeessan haa taasisu. Tokkummaa haa kennuuf, cimina haa kennuuf. Ani xiqqeesseetuman jedha kanarra moo addeen taa dabalanii galatooma. Akkam jirtu fayyaa keessanii Waaqayyoon galata ga'u. Waan nu dhibee irratti sol arginaa, bashannanaafis sol arginaa, gammachuu irratti gadda irratti waliin jijjiirraa baay'ee gaariidha kun immoo. Yoo Waaqayyoon gargaar immoo sichittuma fufnee waan akkasii goona jechuudha. Wal bira dhaquun baay'ee gaariidha. Walitti adeemuun gaariidha. Ani waan obzarvii godhe keessaa Oromoonni haala biyya kanaa dhufee dhugumaa dubbachuudhaa fi rakkoon keenyas baay'eedha. Fiigichi keenyas baay'eedha. Hojiinis rakkisaadha baay'eedha. Kanumayyuu tuubeennu itti daballee garuu biyyatti ol bira dhanna. Dubartii mana keessa hojii baay'ee qabdi. Bishaan waraabuu, qoraan fiduu, midhaan daakuu, midhaan keessuu, buddeen tolchuu, watii tolchuu, ijoollee dhiquu, ijoollee nyaachisuu, ijoollee geggeessuu waan baay'eetu jira saayinuu. Kan hunda keessa walitti darbanii dubartoonni kan hin darbu. Namatti daqiiqaa tokko lama dhaqanii walitti dubbatanii, wal kolfisiisanii, wal gargaarfatanii mana isaaniitti deemu. Alas nu garuu aadaan faranjii individualistikiidha. Ati na biraan geessuun maal dhabee mana kee dhufaa? Maal dhabdee mana koo dhuftaa? Akkas ta'aa jira. Nageenya natti fakkaate garuu inni dogoggoree natti isa. Garuu akka aadaa keenyatti akka jiraannu hin jedhamu. Ammatti meeroo qabu sirriitti ol bira fiiguu. Ol kuusatti politikii fiinneedhaan amma kan beeknu qabu. At least geograafikali yoo iddoo naannoo tokko jiru. Yoo waan akkatti aboo waan tokko gochuu gatti ta'e bira qabu gammatti bira qabu baay'ee gaarii. Uumaan aadaa keenya miti jedha. Waaqayyo sina eebbisu. Garumaan itti fufee eebbakaa jira. Waaqayyo sina eebbisu. Waaqayyo sina eegu. Waaqayyo ba'uu keessan eegu garuu keessan eegu. Waaqayyo daa'imman keessan eegu. Waaqayyo waaqarraa sina eebbisu. Bantii waaqayyo siniif haa banu. Bokkaa gaarii aduu gaarii sina eegu. Ijoolleen keessan akka gaarii ta'uu danda'a.
Wanti isin qabdan isiniif haa eebbisa. Fayyaan keessa isiniif haa eebbisa. Hojiin keessa isiniif haa eebbisa. Nafti isin ooltan wanti isin dubbattan. Akka isin itti baatanuuf galtan Waaqayyo isiniif haa eebbisu. Waaqayyo nu waaqarraa isin haa eebbisu. Hundumaa keenya Waaqayyo haa eebbisu. Waan goonuu irratti Waaqayyo nuuf cinaa ta'u maqaa Yesuusiin jedhame. Baay'ee galatooma. Kanatti aansee immoo bakka buutuu ijaarsa dubartoota DC Virginia Maryland bakka buutuu naannoo kanaa kan taate aadde Zannabachiin asittiin affeeraa haasaa gabaabaa maal akka ta'aa jiru naannoo kanatti ijaarsa dubartoota naannoo DC kanaatiin maal akka ta'aa jiru maal akka godhaa jiru gabaabsanii ibsa gabaabaa nuuf godhu obsaan nu dhaggeeffadhaan jedha. Galatooma. Keessummoota keenya waamicha keenya kabajanii haala qilleensa badaa ta'e kana irra dabartanii yeroo fagoo iddoo fagoodhaa asitti nu argamuu keessaniif baay'ee isin galateeffanna. Guyyaa har'aa addaa waan adda godhu hedduutu jira. Wanti nuti dubbannu waan inni nama dubbadhu illee xiqqoodha. Qooda haadhotii waan isaan warri na fuuldura haadholiin jedhanii dubbataniiru. Sagantaan keenyas baay'ee turre waan jalqabneef kanatti aanee xiqqeesseetuman jedha namni biraa akkatti fufu galatooma barbaada. Baay'ee galatooma. Kanatti aansee immoo aadde Dinqeetiin asittiin affeeraa. Aadde Dinqeen ijaarsa dubartoota addunyaa intarnaashinaaliidhaan bakka bu'anii gaggeessaa jiranii maal akka ta'aa jiru like DC fi like isteetii hundumaatti maal akka ta'aa jiru haasaa gabaabaa nu godhu ammas obsaatiin nu dhaggeeffadha. Baay'ee galatooma. Ifama nu godhaa akkam jirtu nagaa keessanii barbaanneerraa haasaa isinitti baay'isnu waanuma haadha maaliif as jirase jedhu waa jechuufi akkuma beeknu biyya keessatti waan ta'aa jiru hundi keenya ni beekna. Kana keessatti egaa haati tokko ijoollee ishee yeroo guddistu lifetime investmentiidha ijoollee ishee irratti dadhabdee kan guddistee mana barumsaa geessistu mana barsiistee immoo of danda'e deebi'ee akka ishee gargaarudha. Gadamojii ishee gargaaruutiin soorama ittiin baatee jiraatudha jechuudha. Gaafa ijoollee ishee bakka geessu deebi'anii warra isaanii gargaaru jechuudha. Haati kana dhaga. Kana dhabde jireenya isheetti dhabde haati. Dhabdee guddistee barsiistee dhabde. Dhaabate jechuudha jireenya ishee. Kana keessatti egaa nuti maal gochuu qabna isa jedhudha. Ifa manaa godha. Asitti egaa nuti akka yaadnutti waan gochuu qabnu xorataa yookiin immoo ani ittiin booda jiraatanidha dhabaniiru. Kanaaf kanarraa kan ka'e maaltu irra ga'e haadholii irra hojjennu ijoollee ishee akka margummaa ishee akka lubbuu ishee jaallattu dhabde haati. Inni lammataa immoo abdii ishee isa boodaati. Isa jireenya ishee dhumarraati xorataa ishee dhabde jechuudha karaa ikonomikaalii yoo ilaalle. Isa karaa biraa immoo suukaa dhukkubbii yookiin immoo emotional trauma keessa galaniiru. Inni kaan physical trauma keessa galaniiru. Emotional trauma keessa galaniiru yeroo jennu akkaataatti ijoollee isaanii bu'aniif ajjeefamaniif yeroo owwaallatan illee akkaataan itti isaan owwaallatan akka isaan tiriitii ta'anii biyya sana keessatti inni kun sammuu isaanii irratti traamaa guddaa kaa'e. Umurii isaanii guutuu amma lafarra jiranitti ani inni raafan warri kan maraatan inni ta'u. Inni kaan physical traamaadhaan isaan irra ga'u. Inni immoo akkamittidha ijoolleen isaanii reebamtee caccabdee yeroo galtu haadhatu wal'aa. Isa dura dhamaatee guddiste namaa taayettee yaadura amma immoo
ijoollee si sana wal caccabee dhufte sana wal dhaanuuf dadhabbii biraatu akka haadhatti dhufaa jira jechuudha. Kana keessatti jirra qaba. Kana akka maal goona kanarratti maal goona asii jedhu gabaabsadha waan nuti hin dubbanne. Anka nuti tokko akkuma amma goonu kana yeroodhaaf horii gargaarsa gochuudha. Ani ittiin jiraatan qaban. Dhageessuma as miidiyaa irratti keessa deemuu nan barbaachisu. Mucaa kootu hojjetee na jiraachisa ture baay'ee isaanii. Akka amma gochaa jiru kana yeroo yerootti horii akka tokko gargaaruudha horiidhaan cinaa dhaabbachuudha. Inni karaa biraan yeroo dheeraadhaaf piroogiraamii ji'a ji'aan akkaataatti argatanidha. Xurataa jechuudha. Xurataa akkaatti argatanii isa kanarratti ani wanni jennu kana yeroo jennu callumennee asitti haasofnee waan dhiisnu otuu hin ta'in mootummaan biyya sana bushaa jiru akka mootummaattis warroonni bushaa jiran akka individuaalittis itti gaafatamu kana. Itti gaafatamanii xurataa haadholiif akka kennan gochuu irratti na hojjechuu qabna. Kana hojjechuuf immoo gargaarsa nama hundumaa barbaada. Emotional traumas isaanirra gaheef immoo health professionalii warri ta'an Oromoonni kanarratti hojjetanii akkatti healing processiin haadholii keessatti hojjechuu qabu. Jireenya isaanii fayyaa isaanii immoo kanarratti warri biyya alaas jiran biyya keessas warri jiran ogeessonni fayyaa kanarratti akka hojjetan isaan gaafata. Karaa biraa mootummaan kun akka haadholiif xurataa isaanii kennu ji'a ji'aan isa gumaata akka kaffalee dhiisu kan gaafachaa jiru ji'a ji'aan akka kennuu danda'uuf isa kanarratti warri abbaa seeraa kana qofaa miti waan biyya sana keessa taa'aa jiru warri Oromoonni abbaa seeraa ta'an ogeessota seeraa warri ta'ani kanarratti seeratti dhiyeessuuf akka hojjetan gaafata. Isaan wajjiniinis amma danda'ame hojjechuu barbaada. Kana hunduma dirqisiisamanii akka haadholii ijoolleen irraa kanaaf akka kafalan barbaada. Kana gara fuulduraatti biratti hojjenna nu cinaa dhaabbadha. Kana barbaada. Akkasumatti hidhi keenya xundoo biraa deemne homaa gatii nurraa hin qabuuf. Kabiraa akka Oromootti ammas hawaasa Oromoo addunyaa kanarra jiruuf waamichaan kenna. Guyyaa gaddaa nationwide guyyaa gaddaa tokko Oromoon hawaasni Oromoo bakka hundumaa jiru addunyaa kanarratti guyyaa gaddaa tokko moggaafatee akka wal duukaa gaafatu guyyaa gaddaa bahuu barbaada. Kana hundumaa gochuuf gargaarsi uummata keenya nu barbaachisa. Hawaasni addunyaarra jiru hawaasni Oromoo hundumtuu kanarratti akka bobba'u gaafata. Hundumti keenya tokko tokkoon keenya kanarratti yaada kana fudhannee galle akka irratti hojjennu. Warri fayyaa ogeessonni fayyaa ogeessonni seeraa hawaasni immoo akka hawaasaatti kana kan cinaa dhaabbatu barbaanna. Yeroo yerootti deemna. Galatoomaa yeroon keenya waan dhumeef gabaabsee kana jedha. Galatoomaa. Waa'ee galatoomaa Aadde Dinqee. Aadde Dinqee waa'ee hojii waa'ee hojjetaa jirti yoo nunis waan baay'ee nutti agarsiisaa jirti dhugaa baay'ee nan galateeffachuu barbaada carraa kanatti. Kanatti aansee immoo maaltu jira seetan? Ijoollee warra dardarootaati warri keenya yeroo isaanii hojii isaanii waan hundumaa dhiisanii dhufaniiru qarshii isaanii hooma isaanii hin qusanne saba keenyaaf jedhameenaan kan qaban hundumaa fidaniiru. Kanaaf immoo yeroo keenya isaaniif gumaacha goonee shaakalee sirriitti waan addaa qopheessineerraafi jedhaa jiru. Qophootaniitu ani isaan isiniif fidanii dhufanii arguuf Negaamu, binamu ingara deebi'anii hojjennu qophootaniitu ijoolleen harki caalu jechaadha. Faayinaalii irra turan akkuma beektanii maatiidha sini yuunivarsiitii garaagaraa kolleejii garaagaraa irra turanii faayinaalii irra turan garuu even
utuma akkas like stressed out ta'aniitu jiranii mataasaa yeroo ani gargaarsa isaanii gaafuu haadholii yeroo gargaarsa isaanii gaafannu gara duubaatti hin jenne yeroo isaanii busan anything jedhan baqa haan dandeenyuun goonaa harmee haadha Oromiyaa haadha ishee biyyatti boosuuf kuni maali jedhan yeroo isaaniitu qo'ataniiti shaakalaa turan communitytti deemanii shaakalaa turan walii bilbilanii maal goona maal dhiyeessina jedhanii yeroo isaanii qo'annaa isaaniis barumsa isaanii sirriitti qabatanii at the same time immoo waa'ee community isaanii waa'ee biyya isaanii waa'ee saba isaanii isaan dhimmeeti kana keessaa immoo qooda qabaachuu qabnaa jedhanii yeroo isaanii fudhatanii shaakalanii waan babbareedaa isinii fidanii dhufaniiru na baay'ee maneen isaaniitti boonanii dhugaa amma kanatti aansee shubbisa aadaa isinii qopheessu bashannanaa.
At least walitti qabamnee namoota naannoo keenya namoota keenya walitti qabne irbaata bareedaa qopheessinee ofii keenya hojii isaa shunkurtii isaa hunduma isaa hojjenne addaaraasha sooma keenya qopheessinee namoota sassaabnee namni keenya garaan jabaatu kan qabdan nutti fidaa jennee wanni jenne isaan nyaachisnee isaan bashannansiisnee kan qabdan immoo saba keenyaaf jennaani sabni keenya garaan itti jabaatu jedhan haadholii dhugaadha mitiire. Singaran itti jabaanne kunoo yeroo keessan dhiistanii hojii keessan dhiistanii kunoo saba koof jettanii erga haadholii qopheessanii jettanii dhuftanii baay'een sinitti boona baay'ee galatooma ergasii dhaga gaafasii walitti qabamnee akkas murteessine sagantaa akkasii sagantaa bashannanaa qopheessina irbaata qopheessina namoota bashannansiisna namoonni keenya immoo garaan itti jabaatanii jennee erga gaafasiitii kaasnee irratti hojjennee har'a kanaan geenye jecha ijoolleen immoo dardaroota immoo itti Harkichalu haadoliin ijoollee isaanii asitti dhufan taphatee isaanis immoo haadoliin itti maniina rakkoon qabu qormaata batu taanis biiziitu taanis garuu nu jettanii goona nu jedhan na baay'ee isaan galateeffadha baay'een isaanitti goona dhugaa abbooliin abbaa warraa hunduma keenya abbaa warraa hundumtu itti neenna kan barbaadanitti isiniin gargaara isin cinaa jiran jedhan abbaa warrootis baay'ee isiniin galateeffachuu barbaada. Amma kanatti taasise yoo seega haadholii baay'ee garaa isaan yeroo gubate garaa isaan yeroo gadde kan jallumeedhee odeessaman isaa keessatti gungumaa aadaa kaan immoo hin katabateetti kaawwataa kaan immoo
kadhata kaan immoo warra biyyaa bilbileeti warra namni jalaa du'e nama awwaallateedha bilbileeti jajjabeessa ture jechaadha. Kanan maamaaf jettee yoo jettani gadda isaasa yaada sammuma isaa nama barreesseeti asittiin sinii dubbisaa walaloo gabaabduu tokko qaba haadholii keessaa jechaadha. Nama na jedheeti jira. Nama sana invaayitii godha. Innaa walaloo sana immoo dhaggeeffattu. Addee misgaaniiti harmee kolas invaayitii godha. Baay'ee walaloo harki keessanii akkanii anaanis ta'e walaloo na barsiise. Kanaaf haadha biyyaa sagantaa haadholii isheen dubbisuma qabdeen invaayitii godhee galatooma. Now for chat. Walaloo barreessee seddan dubbisees ture. Waggoota 20 dura ta'eera. Umurii isaaniitti fireen kana gochaa ture. Barsiistuun ture yeroo sana. Amma garuu raanfadheera. Amma ta'e immoo keessa waanuma jiru. Anis akkuma ijoollee amma yeroo isaanii aarsaa godhanii isiniin gammachiisu yaalanii. Anis immoo ergaa ta'e nan dabarsa. Amma keessa koo jiru. Egaa walaloo keessatti kan nama gaddisiisus jira, kan nama jajjabeessus jira, kan laphee namaa cabsus jira, tarii kan nama boonsisus jira ta'a. Amman danda'etti haadha Oromiyaaf waa tokko jechuun barbaada. Seenaan haadhaa yoo odeessan baay'ee bal'aadha. Kanaaf daqiiqaa muraasa kana keessatti kan xumuramu miti. Ammuma ta'e garuu nan sinii buusa. Mata dureen walaloo koo harmee koo Oromiyaa jedha. Ka'ee waa jedhu laata manniif alli maal dubbataa. Wa'ee harmee yoo yaadu garaatu na gubata. Jecha kamiin yoon ibsee lammiin koo na gubataa. Harmeen harma ni qabdi kan elmatuuf aannan. Harmeen lafa ni qabdi kan qotatuuf midhaani. Harmeen laga ni qabdi itti naanna'ee jira galaanni. Harmeen bosona qabdi keessa dhukatee jira nyaataan. Harmeen bosona qabdi itti boqoteera diinni. Harmeen bosona qabdi bosona bareedaasaa garuu maal godharee safuu yaa qoraattiisa. Garuu maal godharee safuu yaa qoraattiisa. Abbaan sanyii filatamaa facaase maalumatu aramaa nu keessatti biqilchee. Harmee kana beektaa waliisaa hubatteettaa addumasaa ilaalteettaa keessasaa hunduu si nyaachuuf kikiksaa hunduu si nyaachuuf kikiksaa. Hirmaatee lafa kee qaqqalee dhaabiitti lammii kee owwaalee ari'ee ajjeesee mana hidhaa goolee inni kaan baqatee beekaan kooluu galee. Otoo afaan qabnu waan jennu wallaalle beekaan beekumsa isaan homaa nu gargaarre. Otoo dhugaa qabnu bitaacha nu gale. Yaa Waaqayyo uumaa suma eeggannan malee. Yaa Waaqayyo uumaa suma eeggannan malee. Mirga abbaa biyyummaa nu harkaa mulqamee maanguddoota meeqatu qeerraa riyyame. Hin ta'u jennaanis meeqa tajjeefame. Seenaa hedduu jira kan hin dagatamne. Abbaan manaa ba'ee kooluu galaan abbaa manaa ta'e. Abbaan manaa qeensaa saamame mirgisaa sarbame. Haati manaa ulfina ishee dhabdee durbi qarreen bakkeetti gudeedamtee. Harmee
calluma jettee ilaalte harmee calluma jettee ilaalte safuu yaa garaa bal'ina kee safuu yaa obsa qabeessa kee utoo argituu dhiiga ijoollee kee hoofuu jenneerra wa'eeke hoofuu jenneerra wa'eeke silaa qe'ee ormaan ejjenne qabeenya keenyaaf ajjeefamne etoo wal ilaalluu tokko tokkoon gaggeeffamne maaluma ta'a yoo waliif birmanne walii galuu dhabuu keenyaan bineensaaf wallaalle otoo walii galle silaa alaa galle otoo walii galle faacha gurree galle otoo walii galle mirga gurree galle Oromiyaa balloo hundumaan badhaatu yaa ishee bonaaf gannaa soora namaa laattu rishee midhaanii jallishee bishaanii kan waliin hin qoodne firaa kalagaanii hunduu ishee hawwata qabachuu dhuunfaanii yaada tokkoon ka'ii buufadhu afaanii humna tokkoon ka'ii buufadhu afaanii koottaa yaalammii koomee waliitii gallaa tokkummaa qabaannaan nu eenyu nu caalla garbummaa hambifnee bilisummaa dhaalla garbummaa hambifnee bilisummaa dhaalla haadha koo jaalala agarsiisi haadha koo jaalala agarsiisi atin dhabdu mala akka siggaanne didee walii gala garaa bal'uutti gorsatti wallaalaa hidhaan tokkummaa hundeensaa jaalala hidhaan tokkummaa hundeensaa jaalala yoo barri hammaatee lammii nyaate kan birmatu dhibee hunduu yoo waate abiddi qabatee ollaan yoo gubate kan ga'uufii dhibee hunduu yoo cufate kan gubachaa jirus yennaa barbadaa'e ati maal dubbattaa yeroo yoo si ga'e ati maal dubbattaa ati maal deebiftaa guyyaan yoo si ga'e guyyaa dhalee torbee lakkoofsise torbeen walii ta'ee ji'a harka buuse ji'ni walii galee waggaa rageessise hawwiin bilisummaa dhiigan galaasise fincilli diddaa garbummaa lubbuu wareegsise gootatti deessetu kan hundaa taasise gootatti deessetu kan hundaa taasise kan garansaa aaree keessisaa gubate goota garaa biddaa innoo si dhaammata harmee jalaa diddaa hindi dhiidhoo waan mudhii keessi dhadhu akka inni milkaa'uuf goota kee bifadhu akka injifatuuf waaqa kee kadhadhu akka mo'ee galuuf uumaa kee waammadhu har'a yommuu laaltu dukkana fakkaata dukkan yeroo cimu bari'uu fikaata waltumsiiti ka'i amma fatti baata harki gootota kee bilisummaa baata harki gootota kee bilisummaa baata leenca Oromoo qeerroof qeerrittii koo sumaan bayyaannatti Oromiyaan haati koo qeerroo qeerramsa koo atabdii biyya koo kan diina naasisu siin qabdi haati koo sumatti deebisa dhiiga gootota koo qe'ee diddiigame suma ijaaraan koo siin kabaja qeerroo lubbuu wareegaa koo siin jaalladha qeerroof dabarsee kennaa koo siin tamboona qarree jalqaba haadhummaa koo siin tamboona qarree jalqaba haadhummaa koo garaa tokko baanee yaadaan bittinfamne afaan tokkotu haasofnuu walii galuu dadhabne dhaloota qubeerraa waan hedduu baranne dhaloota qubeerraa waan hedduu baranne armee koo Oromiyaa goota deessee maqaan kee ol ka'ee addunyaan dhageesse dhiiga ijoollee keeti seenaa siif galmeesse
gammadhe guyyaa kanaaf geesse. Bakkuma gammadhe guyyaa kanaaf geesse. Cimi haadha dhiiraa seenaan galmaa'eera. Lafeen gootota kee dallaa siif ta'eera. Dhiigni gootota kee qalama ta'eera. Foon gootota kee barbulee ta'eera. Sirni abbaa gadaa galmee qabateera. Addunyaan maraa Oromiyaa bareera. Addunyaan maraa Oromiyaa bareera. Egaa yaa lammii koo waanuma cimsannaa. Waanuma qabduutiin waanuma qabduun wal jajjabeessina. Yoggaa kana goone kan fiixaan baafannu dirqama lammummaa hundi keenyaa baanu. Dirqama lammummaa hundi keenyaa baanu. Hanga dandeessuuni lammii kee hojjedhu. Firaa falagaa kee addatti baafadhu. Hayyuu fi beekaa kee qalbiin dhaggeeffadhu. Maanguddootaa fi hangafa kee irraa gorsa kukuufadhu. Baasa hin hadhaayin dubbii mi'eeffadhu. Jarjarteen dubbatiin halala guurradhu. Diiguutti hin ariifatiin obsaan ijaarradhu. Siin jetti Oromiyaan isheen goota deessu. Gorsa ishee fudhadhu hojiirra oolchadhu. Siin jetti Oromiyaan isheen goota deessu. Gorsa ishee fudhadhu hojiirra oolchadhu. Harmee koo Oromiyaa maqaa keen ol kaasaa daddabalee iyyaa. Tokkummaa cimsadhu jabaadhuuti ka'ii magaalaa baadiyyaa. Shakkii hin qabaatiin suma abbaan biyyaa. Shakkii hin qabaatiin suma abbaan biyyaa. Kuno talentii dhokate baay'ee ba'aa jira mitiire sababii haadholii. Amma kanatti aansee dardaroonni ammas sagantaa qabna sinii fi har'a bakka sinii gammachiisnee sinii bohaarsinee magaalaa jedhanii kutataniiru. Isaan baratti hojjetaniitidha. Viidiyootiin waraabanii amma yeroo baay'ee teekinooloojiin baay'ee waan deemeeruuf maaliif hojjennes hojjetame asirratti hin dabarsinuufi jedhanii hojjetame babbareedee qixxaa'ee dhufeera. Sin teessanii ilaaluma qofa. Nama gargaarsan barbaade katama as dhufuu dandeessan gargaaru. Oh, you see? Years ago, these lovely ladies and my sister Sena did a drama that really stood out to me, and I think that times have changed from, well, what they did was they were trying to introduce our parents or their parents to social media, to Facebook or Bookface as they call it.
And now I think that our parents are the ones that are more addicted to their social media accounts than the children are. I hope you guys enjoy the show. See, harata. Hijole mana kana bhai no kisa jo beta mo. Niti. Mali Facebook hi majera ni. Nabi. Garo ko ba sa tinale si nilala. Man Silki sani hakka sani umba. no kisa juga sini jera ano mara ko bolun beku. Why. Mana ko na? Lali Facebook ki karo. Akan किसी को जल्द नंबर 1 मारो लकी बर्बाद मारो सिर्फ बात सारा कनेक्ट की हो कनेक्ट की मर का बच्चा गया थी बच्चे कर नो मानो नो केस ओके ट्रांसफर भी हो जाता है पासवर्ड लाइन Okay, amma accounting ke accounting mo mine accounting like Facebook account man me kar set kar book crazy khana man man mujan book crazy na rakhi Ai she mina madra wajhi na socha na gain she wa ai orang wajib abhi koi bhai oh dene macam tingkau ni mah, lagi goreng banyak मुझे तो मोबाइल ले बड़े दाई वाले ना इतने कौन सी ना बोली है you guys are still in bed it's 1 p.m. मुझे get off the phone kok balik na jadi asal jangan tinggal di belakang maka berbeda. Antara asli. Antara wallah tu kan orang kita satu beda. Mandi sini. Mandi Nanti sini. bereda, nanti bereda. Kau tu ni. Lain mengati ni berasal deh. Ella. Mandi. Bereda. Nice. Nice. Okay. Ikut mujang orang beku gas ni jela bayi itu benar. Akansa menggala sahih itu. Baik. Juga tu kan? What update? Is it nice? Good. Ella. Omong babe. Jadi boleh guys. Anu siapa yang beli kucing? Mandi makasa ini jadi anak ini beku bayi buat. Ugas ni jela orang beku. Omong babe. Alis tiap pagi bani. Mari apa kita awal tu saya. Halo, ante, akamat naga. Isheni mucah wan fakat isheni mahasi mata burda isheni Facebook terkata akan besi focus tu. Ari Facebook na gale Facebook live hi achi live ha. ये मुझा को बिगड़े मुझा को उठे इसे सुना बने आपके फेसबुक की राडियाले पता ओडिशा का मालिक सारी ओडिशा जुड़ी थी कोई अड्डे चाची बात है वो इन बेड तू फोकस तू इश नंगोला इश गलत इश गुड्डा इश
jira. Technology direct. Faisal, come please. Show me face. Facebook live. Facebook live. Okay. How are you, my Facebook friends, family, back home? Akam jirtu, idole laga, akam jirtu, bayi Syria de. Harna why serious topic kan Odessa Sanjia. Egli fatti Odessa mali sitti hakare. Guardeni America buying up. Insan English family Odessa. Kanaku English fatti Odessa. How are you, my friends? Okay. So I'm here because of this ugly RC girl on Facebook. She talks too much. It's too much for me. Girl, you just interrupted my jam. What's up? Oh, yeah, you saw that? Yeah, my aunt, not only my aunt, my parents, everyone. Like, why would they say anything like that? I know. Yeah, when I got the RC, like, I thought Oromo was just Oromo. I thought Oromo was what? I know, it's so quick to talk about it. I know. If we want freedom for all Oromos, not just Wanaka, not just RC, not just Hara. Right. We need to stand together. This is, more than ever. We have the traction, we have the platform, we have all of the above, and they're using it to spread hatred? That's crazy. That's just so crazy. Yeah. Well, I'll talk to you later. Bye. So I hope you all got something from that message. We need to be united, and I know that's so easy to say, so I'm going to start with myself, and then hopefully it'll impact those around me. But I really do not like the division I'm seeing amongst my Oromo brothers and sisters. We are here for a greater purpose. We have a good platform, and we're very privileged to be here in the diaspora. So I really hope that you guys see what we're trying to say in this message and take it into consideration with you guys. So we can't just sit in this whole solution world up here. We all have to come together and work together. And we can't just sit back and just hold a solution just appear out of nowhere. We have to work together. We have to teach our children what's going on back home and how they can impact the community. I hope you guys learned a lot from this drama/spin. I hope you guys can go home and take it with you guys and try to see how you guys can change social media for the better and use it for positivity. And I hope you guys enjoy. Thank you.
keessa deemtee waa garaa yoo ishii ga'uu baate yoo gaddite yoo haartes yoo gammaddes waan jettu adda addaa qabdi. Egaa animmoo amma kodhaan fudhachaa jira jechuudha. Kana keessan gurguma. Wanti jedhu seeyyee jedha. Mata dureen jecha biyyaa. baik dalam tim kata wanggarin estimate me aqui que essa baik dalam tim kata juga wanggarin este ama kana tansemo bersumma okay, sta cafe de casa na kawa